Ashamaa hordoftoota ganna YouTube nagaan faa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo isinis bakka nagaatti jecha ganama viidiyoo kun kan waraabaa jiru dhugaa rabbi hojiidha jechuun ganamaan banuu jammareen jira jechuudha ganama nirriiba ka'ee dhugaa rabbi jechuudha iji xiyyaayuu natti xiqqaattee agammaa jechuudha innaa jechuudha galanni waaqayyo waa ta'uti. Waaqayyo yeroo hundumattuyyuu guyyaa isaatti gaarii godhee hojjeta jechuudha. Yaa baay'ees ta'uu baatu akka fedha waaqayyoon akka jaallatutti anis immoo akka barbaadutti nagaa jedhee yaa intiniin biyya lafaa kun intini namaan taatu jechuudha sini galee yaa namni waan nama qabutti galateeffata waan nama sii ta'ettis waan siin taanes waan sii ta'ettis yoo galateeffatte galanni waa fida malee Huma hin irrasu jechuu barbaadatan jechuudha. Yaa'u suuqii banadeen jira galanni isaan badeeni daga mana dhooluu dhiise har'aan guyyaa sadaffaadha jechuudha. Yaa'u biyya galee ji'uma tokkotti jechuudha dhugaa rabbi qaamee gaafa guyyaa shanii maskaramii gaafa guyyaa tokko san ji'a tokko jechuudha egan biyya galee ji'a tokko hiyyatti immoo hojiin jammaradhe jechuudha. Galanni rabbii namaa ta'u maaliif jenna bakka baay'een keessanii maaliif teecha hojii jammarii maalidha baay'een keessanii jecha turtan jechuudha. Yaa eega suuqii qabadhee torbee tokko yaa ayyaana mana jee manumatti biizii ta'e ture malee amma garuu eegan jammaree yaa eeguma ayyaanni baheedha. Yaa gabaan ayyaana immoo beektu yaa amma lukkuun minaamin dhumtutti intinin jedhu yaa malukun dhumtee jirti waan ta'eef jedheen ganamaan ka'ee galata waaqayyooti. Anna dammoo yaa duraayyuu sin jedheen ture natti fakkaate viidiyoo irratti jechuudha. Yaa waa sin qabadheen dhufaa garuu immoo wanta san hammanta isaa keessatti mindinoo caafii isaa bichaa qabadheen dhufu dhuma isaa irraan ga'ee tanan isinii qabadheen dhufaa sin jedhee hordoftoota koo viidiyoo hin hojjenne jechuudha har'a malee gabaa maxxoobbinye no malete gabaa natti dhufee na qarrate jechuudha namitti hojii nama marfaa ta'e tanasitti illee jechuudha. Asirratti immoo hin guunne argitanii si'ilii kidaana biratti argitanii fidadheenas goradhe jechuudha kidaana biratti tiyya haati tiyya kan na gargaarte ishiidha ammallee immoo ishii akka na gargaartu abdiin qaba fideenas godhadhe jechuudha. Kan Mikaayilaallee ganas intini ammas taa'utiin hojjetadhe galfadha jechuudha. Kanneen irratti immoo jechuudha intini jechuudha. Akkasitti argitanii barbaree jechuudha. Kun amma intinidha jechuudha. Mixmixaadha kunniin jechuudha. Kullum mixmixaadha firee takkitti bichaafte kan ta'e koo dardaree jira kunuus keessallee midira. Kanneen akkatti gana jechuudha barbaree shiroo bassoo bakka wantoota daa'imni maal jedhanii kan daa'imni ganama fayyadamu tokko jira. Isaan kanneen asirratti dara kaazaan ashaakiltoonni immoo ala jiru jechuudha. Yaa har'a namni kan nagafachaa jiru abukaadoo gommana gurraacha kanneen immoo hin qabu jechuudha. Ayyaanaaf yaa namni in fudhatu jedheen dhiise jechuudha. Har'a sa'aatiidhaan booda deemee fida inni akkasitti jechuudha. Mokoroonii aynata meeqan qaba mokoroonii aynata sadeen qaba misirri jira misirri duudaan kiikiin baaqilaa wanti dhabamee jiru dhugaa rabbi jechuudha. Hamma midhaan bassootiin gahuutti jechuudha. Innaa akkasitti jammarree jira asirra immoo yaa barbaree immoo inni tokko fixe jechuudha. Kumtaala tokko bakka dhugaa rabbi jechuudha. Ingedda keessa guuree fixe har'a aduutti na lafaa saniin booda immoo daaksisee akka kanatti ashageen asirratti dardara bassoo wajjiniin akkas fakkaata kan isiniin jedha hordoftoota kooyi. እና ደግሞ አዋታ ከሰስን ታሳ jechuudha. Jechuun yaa gabaan jira dhugaa rabbi galata rabbi yaa isa jammara nu kan jammare addisiidha galata waaqayyo. Namoonni kolfachuudha. Maal jechuun akkamitti jammarte jechuun baay'een keessan gaafisni ta'uu danda'a jechuun maalati birri hammamii jammarte maalidha akkas jechuu danda'a jechuun yaa inni wanni wartuu immoo
yaa'u boota gaafata boota sin jiraattan gaafata jechuun fakkeenyaaf mooraa Addis Ababa ta'e akkatti banachuu dhiisuu hin danda'anii inni dammoo madaan alam makiina sagalee sana hojii gachudha yaa'u bishaanan buusa jedhee bishaanan eeggachaa rabbi bishaan akka nalan dabarre jedhee jechuudha bishaan nan buusa jechuudha bishaan takkitti irraa intiniitu argama jechuudha isa ispaanan buusa jedhee yaadam jira jechuudha እና ማልቹ በርባዴ ተነኒ ወለ ዳንኩት እንትን ሜትሮ ጋባነት ዱፍቴ ዶላ ማልቹ በርባዴ ተነኒ ያው ሞኒ መርቱሞ ማቴኒ ጁን ያው ሲቱ ቤካ ሀቅኒ ከሲገለ እቹ አኒ ከኒኒ ባልትና ጀና ማካቹን በርበሬ ከና ከማል ማል አሸጋማ ኮኒን ባልትና ጀና ማካካ ሲትቹዳ ባልትና ወሬ ደምበይነ ነው ትገሩ ሱቄ ማል ሸገጣ ምናምን ለይ ትገልፉ ደንስ ካና ወደ ብሪ ባይስ ጋፈቹ ስደንዳ እንበይኩ ያው አኒ ማማፍ ከኒን ባልትና ገሩ ነው ፈደጋ ሸገጣ ካወን ስነፍዳ ገሩ ሀማማ ነፊጦ እንበይኩ ሀምባንቃቡ ሀምባንቃቡ ተማኒ ነው ደዳካ ከነፈሞ ዋይን እስራኤሊ አብነ እን ሂዱ ነው ማጉቱ እን ሁንዱማ ደንደው akkana wajjin jirus na dadda haatiko giftin tiye qulqulleettiin dubarummaa maarami ergamaan Mikaa'el akkana wajjin jirus abdiin qaba ammallee gargaarsa waaqaatiin malee jechuudha amman qabu yaa ummoo deebisammoo namni immoo yeroo tokkoon miti fooqii yoo jaar tokko irra siisoo hin taane dakana jammartee ol baastam ture aadaa duman hojjedhee argadhu itti guguuta ala hamma karran baasa jechuudha ammallee karra ba'e dira galata waaqayyooti jechuu barbaade tanani galata rabbiiti kunis nagaa akkasii amma kaaffee fuuldura faarfannaan banamee jira waan ta'eef faarfannaa kun dhaggeeffachaa fataa jedhaan isiniin jira xiqqoo immoo isiniin tan agarsiisa jechuudha suuqii keessa na wajjin tura daabboo jechuudha daabboo akkasitti fideen jira immoo ashaakiltoonni jechuudha no qaarindra timaatimi dinnichi jira shunkurtiin jira yaw ayyaana waan ta'eef fidan jedhee kanuma fide garuu amma achina fide dura yeroo lammataatiif jechuudha arsaatiidhaan booda innuu deemee naa fide jechuudha kinoota mokoranii isin jedhu abishiin kinooti sirri kinoo mokoranii kinoota jechuudha kun intini mastooti kan inni beektu yaada jechuudha kikii kunis mokoroniidha jechuudha mokoronii ishii xixiqqoo san jechuudha kana fakkaata kana miizanni kiyyammoo isa kana akkas fakkaata sin jedha kaayi yaa kanneen immoo ganaan itti godha kakkoon sin jedha ganaan itti daraddara jechuudha har'a boodarra intini fidettanan duuba isaarra intini hojjisiisa jechuudha asitti immoo larbabareen achitti illee naafee jiran gara jechuudha garuu keessa guuree fixeen jira asitti immoo yaa firaashii wayii goone yeroo tokko keessa buluudhaaf anis immoo asiin akkasitti intinitti godhee jechuudha maal jedhamaayyoo maaliif yeroo tokko yeroo dabbare buna afaan daffisaa waan tokko qursiif akka nama ganama yoo achitti hojjechuu dadhabee asitti waan tokko naan hojjedha kun immoo karra jechuudha karra siin achi baane yoo mishinta beeti ምናምን deemnuudha jechuudha እና akkas fakkaata sin jedha hordoftoota kooyi yoo እናት ደግሞ ካለ ፍደደው ሄዱ ጋር jechuudha መጣ ምናምን ደግሞ ነው ተችሎ አስተከተን ደርደረ jechuudha hunduma ሳዩ akkasisin jedha hordoftoota kooyi kaalsiin boona xiqqorre jedhee fidadheen dhufe jechuudha ganama garuu baay'een qorru kana fakkaata sin jedha uummata qashtii sinis immoo galatoomaa dhugaa rabbi na jajjabeessitanii jechuudha baay'een keessan dhugaa rabbi yeroo laayifees galu natti iyyitanii hojiin jammartu maateessa rabbi jechuudha baay'ee na jajjabeessitanii teessan birriin hin dhumatan maaliif teecha waan naan jettan baay'ee keessanitti jira jechuudha yaw waaqayyoon gaditti immoo jajjabeessa keessan kan jajjabeessitanii akkan hojii jammaru kan na taasise sin jechuudha dhugaa rabbi ganni maateessa waan birrii shanillee irraa argamu maan taane bakka maarii keessa dabata dinicha shunkurtii lamaan taane hojjedhu waan naan jettan baay'ee keessanii jira dhugaa rabbi ani gizee san maarii bakka baay'ee tokko saqqaqa kiristootiin bakka yaa waaqayyo ko bicha maarii jechuudha guyyaa tokko kidaane birate jechuudha bakka maarii jechuudha hirqeen boo'e mabeeti bicha maaliif suuqii dhabeetana jechuudha malee ani yaa birriillee otoo hin taane
suuqin dhabee dhugaa rabbi baqa hin diigamaa jedhanii yaa kunis hin beekamu diigamuus danda'a waaqayyoon immoo karaa dabarsu abdiin qaba jechuudha diigames immoo hasii hojjechaa amma kan biraatti barbaaddadha jechuudha baqa yaa waaqayyo ku eessuma hin argadhan jedhu maarami kan argadhis immoo narraa fagaate ganaa taaskii ganama 10 galgala 10 yaa isaanummoo yookaan beekamu ka jechuun xiqqoo amma gannas waan ta'e mashkaramiidha waan ta'e kanaaf fuulduratti yoo ta'e malee na baay'ee tokko saqqaqantoonni maaram bakka yaa kidaane biratti xiyyan jamaaram eessuma hin argisiista chaatiin dandeechaa jedhe yaa haadha cinqiin jedhe dhugaa waaqa inna maaram akkas jedhe jechuudha guyyaa sadii hin turre jechuudha manni kokkinoo asuma duuba jechuudha kaaffeen na dhoska malee maaram daqiiqa 5 jechuudha ana daqiiqa 5 iyyuu hin deemu anatti suuta deema malee daqiiqa 5 hin deemu waaqa jechuudha asii zooree bakka suuqe koo jechuudha karuma koo fuulduratti hin argadhe jechuudha oolmaa waaqayyo akkana yeroo tokko maarame jechuudha namni isatti bu'ee namni isa amanate namni salfatee hin jiru jechuudha inna akkana jechuudha galata waaqayyooti akkasas isin jedhaa hordoftoota kooyi waan wajjin turtanii guddaa tokko galata isin jaaladha isin kabaja eebbifamaayi kaannaa gootanii waan hundumaa na jajjabeessitanii yaada gaarii warri naa kennatanii koomantiidhaanis na jajjabeessitanii guddaa tokko galata isin jedhaa nagaadhaan naa turaa